bulchuntaani adawi maal qabde rabbi No maame, no anaatu beeka maame. Ya maame janin. way Ila dhageessanii masin. Waan kanarraa iyyoo sonte wanni qabatamaadhaan miti micoon kun waan barbaadde haa taatu. Okay? Abbaa barbaadde biraa isaa dheettu. Ulfooftee dhiiftee abbaatti isitti ulfeessitemtee barbaaddatti. Wanni hunda qushaasha ajandaa kanaa kan hunda fidanii uummata Oromootiin mataa nyaattanii hin jirre. Okay? Tomi bayaan Bayana kami subalatanii miyyoo Dhaggeeffadha. Obbuta akka hin dubbannaa. Dubbataati illee hin jirru. Dhaggeeffadha. Dubbataati illee hin jirru. Takka qofa dubbanna. Obsitee nu obsi. Bayaan waan kara deemaan hundi itti guutee laal miyyoon tuni nul fooyinee jechaa jirti dhaggeeffadhu laa. Ani nul fooyinee jette miyyoon. Garuu isi warri alamaatti akkasumatti afaan kee qabadhu si dhageessanii. Asira geessa usi usku dhaggeeffadhu. Mucaan kaatas keessa biyya kanaa bahee maanii nan jira biyya kana keessaa baheera mucaan osoo mucaan itti jiraate qabu dandeessa mucaan Dhaggeeffadhu bayaan irraa yaada fuudhi. Bayaan malee namni Jaalibsa ustee cagastamoo caljaa cagaske viidiyoo nu bananii nu dhagee sagalee tana jalqabarraa dhaggeeffadha isin manni Oromoo. Viidiyoo nu banadhu bayaan viidiyoo nu banadhu. dhaabbattee seeyyoolee annamni tokko sababa seeyyan akka walitti bu'uun barbaadu fiidoo wayii basfatee galaafachuu barbaada maaliif amma isii bira jira. Si dhageessaa jira sagalee kana ishii. Argeechitti akkana taatee akkas taate jedhanii walitti bu'uun barbaadu. Nama tokko jireenyi kiyyoolatti bada jireenyi namaa balleessuun barbaadu. Inni akkasiin jedhama abbootaa yooniin du'ellee naan boo'ini akkas. Waata jireenya duniyaan qabaadhe bira dukaa qabaadhe haga kana taa'etu hojjeta. Dhaggeeffadha sirriitti cagasaa ishii. Wallaahi maafuu ani jiraachuun barbaadu wallaahi waan baay'eellee taasise. Mana nan deebisuu jette. Hayyee deemaa isi waan jiru walii bilbilaa jenneen ijoollee lamii gaggeessine. Fatiyaa fi isii tana jechuudha. Kaanee guyyaa lamadaatillee nyaata nyaachuu dhiistee asitti akka malee dhukkube. Dhukkubnaan haa wayyoo itti wayyoo itti guyyaa idaa san ciisaa olte gaa nyaata as diddee akkanumatti laafattee olte. Amma akkam goone mucoontu yoo waan takka taate nuti seerrillee nu gaafata. Akkam goone innee wal mareennee arafaatiin jeen. Yookaan poolis xaabiyaa si geessu. Yookaan ijoollumatee ijoollee harargee tana si himee haa sagalee si tahanii jeen. Yoo asitti waan tokko taate nuti seerrillee nu gaafata. Akkam goone jennaan poolis xaabiyaa sin dhaqu. Fatiyaa biratti. Obsi muutu godhattee haasa'u jirta sagaleen ta'e muutu jala jirta qilleensi ilaalu. Obsi yannaani muuti godhadhu. Hoggaa bakka sanii fuutu duraa hima geessitanii mi? Laa duraa hima geessine. Isaanii nu dura hima isaanii geesse malee nuti hima geessine gizee sun. Okay, gizee sana hima geessine isiin hima dheeyite gizee sanii xaayiffanni fite kana boo dura dheeyite. Laa san dura akka dhukkubu. Akka dhukkubu guyyaa 15 dhukkuba hima geessee nu jette Fatiyaan. Dabareen akka isaatiin qabu. Tanaani mirtii tana jette mirtii tana dabari jirti. Mirtii miti ani bilbilli kiyya gaske waan seesimneeti kasiiniti sen ana zinnaashi mirtii miti bilbilli ka mirtiiti garoon kashiitiin sen kiyyanan seensisu. Okay, isiidha sariyaa. Oi, jaalisa asii fitaa qoy. Isiidha mucayyoo tanaa fi Fatiyaadha warri nu wajjin dhufeeta amma dubbatte tanaa fi Fatiyaadha. Achi isii waliin nu wajjin fidanii mana kanatti wayyeessinee xiqqoo isii gizee isiin bayfatteen booda maal taate akka gizee jennu marrajaa hunda nuuf kennan. Asuma ichumaa irratti illee gurbaa irratti illee bilbilanii sagalee Fatiyaa bira jirtu Fatiyaa waliin haasoo itti zinnaashtu gurbaa wajjin haasoo itti sheernaa godhanii gurbaa kana akka isii akka haqa isii baasuudhaaf walumaan taanee akkana goonee itti dubbannee michoo tana falatti haa godhu jennee sagalees marrajaa hunda naa kennanii na biraa deeman. Achiin arafaatiin jeen poolis xaabiyaa si geessamoo miidiyaa irratti baasaa jennaan karaa tokkollee naan hin deemin naan jenna. Info amma saatiin akka inni tan saatii qabu taraan akka inni taraan akka inni jecha nama dubbadhe hin baane waan wayii qabu waan. Mirtii maqaan kee zinnaashi wayii maqaa bee dubbachuu barbaada. Ni dubbata zinnaashi. Habibi dhaggeeffadhu obboleessa kiyya na dhaggeeffadhu anaa daqiiqaa shan naagan irraa gadi bu'an. Ni dubbata obsi obboleetti na obsi bee na dhaggeeffadhu takka ni dubbata rakkoon qabu. Hojii qaba waan obsu qaban saatiin qabu waan obsu wayii qaban Habibi. Na dhagayi waan obsu wayii qabu. Waan obsu wayii qabu miti haa dhaggeeffadhu laal waan obsu wayii qabu miti dubbattee tokko dubbattee. Arayyuu ajandaa barbaadanii akkana waan nama gargaaru. Wantan taa'e akka nama mana firdee jirutti saqii sakan sa'aatii gadheessiif taa'e faradamoo hin jiru. Muyiti qabiiti waan an dhufee dubbadheera gadi bu'an sirraan.
Obboleetii. Eenyu toltan isin jee? Obsiree mirtiyaa namni yaada himu jirtu miyyuu waan isa fayyada Yoo waan si gaafanne nu deemsi yoo kaan ammoo asirratti albaatii ta'e fudhattee nurraa deemtaan malee asirratti albaateen deemtu. Waan si gaafannu nu himi yoo nu himuu hin dandeenye nurraa bu'ii deemtu. Nagaafadha araban barbaachisu obboleessa kiyya arraba kee gabaabsataa dubbadhu nagaafadhaan barbaade si deemta. Zinnaasha tuttas gabbaa'e kaan dura miciyyoon itti jirtu haasoo sii fixattee achi booda irra akkasii Maal albaadee albaatan anjala nasira taa'ee qaafii nagaafachuu kan seene albaatiin kan maal arabsanii ergate malee namni si barbaaddutti illee hin jiru namni si barbaaddutti illee hin jiru tas gabbaa'e yookaan kan bahi deem amma haasoo ifnaan itti jira ifnaan haasoo tartiiba qabattee itti jirtu itti deemi fixe hanga dhumatti fixe. Duraanis uffata siitis hin fudhanne yoo wayyootanii deebitarratti haga tasgabboonni mana laallannu jaanii muciyyotan waan tokko shiita takkitti firaa qabdu dhuftee gizee dhuftee ichi poolis xaabiyaa si geessinamoo miidiyaarra si baasneenaan lachuutuun barbaadu naan jette. Eegan barbaannetti uffanni keetis achi jira akkam taataa jennaan Fatiyaan sagalee naa qabdee koottu naan jette Fatiyaan waan feetee yoo taate nan darbitu naan jette achin na deebisii naan jette. Hayya ani silaayyuu waan hin godhu hin qabu kootu jeeti fuudhee hulaasan dura geessee deemi ol seeni hanga yookaan isin gaddeebi yookaan namichummaan deengadda akkasii lolu sanu gaddeebi yookaan ol seeni isin jeetti an dhaabbadhee si eegaa jennaan wallaahi waan fadhee yoo ta'e Fatiyaan nan darbitu ana deemin dhaabbatiin naan jettee an kara mana gaddeebi'e gizeen gaddeebi'e halkan keessa Fatiyaan sagalee naqqabde duraan akka nama danda'utti maaliif fuutee deemtaanii. Maaliif asitti darbitee deemtaan aan jette achiinaan garaa qabaachuu si barannaan akkaniin xaabiyaan si keessa miidiyaa maaliif do'aatti godhinaan jen namarraa baasuufis seerri na gaafate herrinis na gaafata an kana nan galchuun jeen achiin deemichi deebi isaanummaan obsi achuma na obsi arafaatu dhufte obsi arafaatu dhufte obsi teechuman itti naadhiisi bagana Tornaan joon maxumurte wayyu. okay tokko rimnaani la an fitadee jiran doo meeqa arafaatu dhufte fitadee kalaas okay obsa muti na goroda arafaatu maame namni kun feekamu arafaat Assalamu alaikum. arafaat Esiidha. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh arafaatu ma Ana salam. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh mee video banadhu ayya video banadhu baga dhufte wi Video banachuun natti hin tolu jadi ani bahara jira bakkee jira natti hin tolu. okay bahara jirta sitti tolu okay galatoomi bahara jirta arafaat waan hin dhaga'u jiru miciyyoon waan doktor Ifnaanaa soofta akka waan Fatiyaan haasawtu lama waan hangareefu nuti haasawu jirru sadi nu dhageessee jirta moo irra sii deebina Ani nyelle ani jechuudha na dhukkubee ture gazaa waan illee dhageenye nagaachuu dandeeta. okay jechi kiyya waan nuti haasawu dhageessee moo irra sii deebinaan sin jee bar gaafii Fakkiidha waan takka irraa qofa hin qabu. Maatu jira. okay galatoom ulfaadhu ati waggaa baatii jaamoo torba dura wanni waliin turteemi mollaa itti galatoomi qaali baatii jaa torba Fatiyaa waliin turteemi Ani jechuudha ji'a 8 muluu jechuudha. Erga Dr. biraan deemee harkadhuus, dhabuus, gadduus, gammachuus, gadadoos namni danda'e namni na jechise Fatiyaadha. galatoom Fatiyaadha hayyee si jiraachifte eega Fatiyaan si jiraachifte mana Fatiyaatti takkaay fudhuu takkaay fannisuu wanni si mute maali rakkoon Gaafii bareedaa na gaafatte. Tafarratti ani jedhamaa mana toomateenee hojjetu ture. Uummatiyya ija baqanii sanii arbii takka irraan bitatin waan takka irraan bitatin jiruu rabbaa fi osoo argadhee isin asooyitee Somaalee bira inni jala hojjedhe ji'a 888 kun hojjedhe kuma bajaa ayyoo ijoo baqeessanii jechuudha ayyootii hojjetamu nyaataa dhugaatii jetamu yoo fi sharbii bitatte sharbii naa bitaa harkataa dhaba kiyyatti ofitti naka Fatiyaas ayyoo si kubdee waan qabdu birrii biyyatee turte kaza ani na dhukkubee ture akkuma nama takkaatti jechuudha makimii nageessitee erga mana akimii nageessite fayyaa
illee wayyaa oduu dadhabee birrii isiin qabdu sanii ol itti ta'ee jechuudha. Illee gamas laayif kan itti jiruun tun wanta taate isiin mana jirtu of fudhee ture. Okay. Rakkina si doddommaatirraa Ergaan of fudhee ture. rakkina biraa qabdu jechuu. Namni jechuudha. Okay, galatoomii ulfaadhu. Irraa jechuun yaa turre amma takkaatitti nallee dandeettee ji'a lama koo hojjedhe. Okay, galatoomii ulfaadhu. Viidiyoo takkaan si dhageessisaa otoo viidiyoo tana sin dhageessifne duratti ifuute ani du'eetiin jiraa jettee du'a kee sagalee viidiyoo waraabdee maxxansite. Eega viidiyoo waraabdee maxxansite Dr. Ifnaan Taakkaa Shukriyaa lama isaa malee nama lama dabalatanii nama afuriin dhufanii si fuudhan mana Shukriyaati mana Fatiyaati si fuudhanoo mana hakimaa si geessan mana hakimaa si geessan booda maaliif akka isaanis hin dhiisinii mana Fatiyaa si deebisuu Namni mana hakimaa na geessan. filatan isaan. Okay, Dr. Ifnaan mana hakimaa si hin geessine? Dhaggeeffadhu ta'anii dubbii guddiseellee haasawuun barbaada. Dhaggeeffadhu salaamu alaikum ni jechuudha na dhukkubee jechuudha ani jechuudha wallaahi. Billahi waan baay'ee haasawuun barbaada. Adawwii baay'ee qaba miidiyaa kanarra ani lammaffaa jechuudha eenyuyyuu jechuudha madaa qaba eenyuu madaa qaba siigalee addunyaa kanarratti namni madaa qabne jiru kofalee taphata malee jechuudha. Erga Duubaa hin dhufe takkaa jireenya ajaa'in beeku takkaa jireenya natti tolee hin beeku siigalee amma mana kana seene mana kana humna kana seene mana bahus harkadhuus dabus jedhama Fatiyaa. Tasaa kutaa dhufanii kan fudhanii guyyaa lama mana sii bulchuuf ofirraa nagattee baara na darbitee baaratti osoo nyaatee osoo dhugeen aduu natti baate guyyaa sadi muluu baara akkis ijoollee olaanaa barbaadee jedhatee irratti daawwatu. Saniifiyyuu waan baay'ee akkuma barbaachisa. Ani jechuudha tiyyatuun fatanaa rabbi biraa natti jirti malee akka uummanni aduu miti. Ani rabbi irratti dhiisee nama dilii narraa guurrata rabbi irratti. Okay, networkiin si ciccitaa jirti. Mee networkii tana xiqqoo nu solfachuu ni dandeessaa? Networkiin ciccitaa jirti. Nu sirreessuu ni dandeessaa? Jijjiirama networkii teetti tana. Ammoo sagal. Arafaat. Networkiin ciccitaa jirti. Mee deddeemi bakka networkii bahi mee tokko tolfadhu networkii ta'e. Sagaleen kiyya. Oromoo sagaleen si kami mee koppiliinkii godhaa mana sakuma torbaatamnummaa isin Internet alarraa waan fudhattuuf akkana ta'a bahararraan jira jettii mire achi niitoorkiin baay'ee hin jiru bara. Bikka niitoorkiin yoo deddeemtee on tolu. Bikka waa'ee faarraa si hidhame sanitti ichi si kiyyaa. Bu'ee deebi'aa qo'i maafu. Okay, bu'ii deebi'ee. Amma sirraa'ee. Bakka kana dhaabbaddu haasa'e. Arafaat. Koteen mallee. Bu'ii deebi. Buutee haa deebitu obsaame. Dubbii ajaa'ibaa nu qabate. Ragaa takka tarkaanii qopheesseetiin akkana qopheeffadee taa'uun ni jira. Ani nama dubbiirra jiidee doomaan taane ishii abbaa fadeen firaa dorkaan. Okay, lakkoofsa kun hundaa Arafaat. Duudhaaf wal mari'atanii tolfatanii dhufan an nama jala galtuu miti. Fatiyaan sagalee waan hunda isheen na jala goote na jala diilee goote naa dhufte an nama akkasittiif dagatu mi waan hunda kophattiin qopheeffadee lafa kaaddee jira. Siigalee. Okay. Foon qabu lubbuyyeen deebite jaalibsaa akkasumallee suuta jeeti tasgabbaa'e akkasi jala wanni takka illee hin galle akkasi tartiiba ol duraa duubaan nu gaafadhu. Okay, lubbuyyee. Arafaat. Yoo jaalibsaa yoo dubbiin tukkijiba taate warri viidiyoo kana olii gatoofu jiru warri viidiyoo kana boosachaa jiru san eessaa fidanii boosti godhaa jiran. Akkas yoo ta'e. Sanitti deemnaa obsa, achi deemnaa obsi, sanitti deemnaa obsa. Irraa fixanneeti deemnaa. Hayya Arafaat amma ni dhagahamamee dubbadhu. Ni ani sagaleen kiyya waayifa bahararra waan jiruuf namarraa hirkifadhe waan ta'eef jaalibsaa sagaleen kiyya sirriitti hin dhagahamu ani bakkee jira amma maal jettee ishee? Amma sirri dhagahama amma. Okay. Okay, maal barbaadde na gaafadhu? Irra nu deebijiin takka jaalibsa. Dhaabdee irratti nu buuftaa dubbii bakka irraa dhaabdee si yaadachiisa. Ani kaniifi nan dandeenya achiin hafuutee bahararra geessitee na darbitee jette. Eenyu namni bahararra si darbe? Jaalibsaa dhaggeeffadhu duraan dursee ani jechuudha dubbiin guddattee farreetti hin fi'an. Namayyuu jireenya biyyambaa kanatti eenyuyyuu jechuudha si qarqara malee abbaan ofumaaf of jiraachisa eenyu sin jiraachisu jechuudha si galee. So jechuudha ani haatuus haatuudha baatuus ani ilma namaati. Ani erga biyya Duubaay kana dhufe wallahi billahi namayyuu jechuudha fiidoo pasootii haa gammadu malee
Sikiyya nama daadha. Maatiin keen rakkata, ani rakkadha. Rakkoo jedhamu ofuma keessa baadadee wanni jabaatti osoo nama tokko hin ga'in micattii bira jirtu nallee hanga dandeettuun na qarqaartee birrii na bira dhaabbattee yaada na bira dhaabbattee mana na bira dhaabbattee isillee hin ciinku jedhee ani lubbuuti wareegamarra of geesse jechuudha sii galee fiidoo waraabee ijoollee xinya taara argee namni maatii xiyya xiyyaatteen ayyuutiin wanta godhaa jedhee soba sana mustariyaanii fi ijoolleen xinya taara argee jechuudha. Shukriyaan faan dhufan makiinaan dhufan nama baay'eedha. Kazaa gaafa mana sii dhaqu mana sii dhaqee osoo wanta kan jedheen akkana ani baay'ee illee ashoon barbaadu Fatiuma bira sii wayyaa Fatiyaa bira deebitaa minaan jette. Ishii mustariyaa Fatiyaan osoo irra waan barbaade ta'e osoo dhukkubsachuu miti waan barbaade ta'e Fatiyaan alatti nan gattu na deebise. Sigalee kazaan Fatiyaan illeen aartee jirti waan ta'eef silkiin reechaarjii narra dhaame baharumatti gatamee baharatti aduun natti baatee osoo nyaatiin osoo hin dhugin akka sareetitti shiitii tokkoon bahararra ciisaa jira hanga ammaa jechuudha. Sanumaafiyyuu waan barbaade ta'u ol baasa jettus haa ol baaftu wanni isiin fiddu hin jiru nee bara ani tanuma dubbachuu barbaada isinitti taasisu. Waan isiin ol baaftu taasiin ol baaftu wanni barbaade haa fiddu wanni barbaade ana miti haati dhimmaata silaa himattu anaami wanni jiru hin jiru. Eenyu baararra geessee si darbee takkitti tana gaafadhu maalirratti ciisitti irraa takka takkaa isin kan obsa jarjarina arafaatti namni baararra si geessee darbe Fatiyaadha moo Dr. Ifnaan Takkafarratti jechuun Fatiyaa wallaahi billaahi jechuu Libsa ani waan baay'ee zaasoon barbaadu miidiyaa kanarratti adawwii baay'ee qaba eenyuyyuu jechuudha namni dhibbi lama hona laalee dhibbi hona jaalatti dhibbi na jibba siigalaa miti micattiin tun jechuudha sababa kiyyaan arabtichi angaana nuu fudhe baay'ee fudhe jechuudha lubbuun yoo rabbiin baase malee sin baatu siigalaa mi lubbuuti yoo fudhee ture arabtichi na harkee ture arabtichi mana irraa kireeffanne jechuudha baangaltichi erga micattiin tun mana kanatti deebite mana kiyyaan irraa bee jedhee micattiin san jireenya sii dhabdee shurtaa kasalaa qabsiistu sababa kiyyaan alatti baate darsa sii gurratte yoo na mooras ni deebi ammas hin baasa jedhee iddan jireenya micaa tanaa laaquu jedhee mustariyaadha makiinaa fidde cina darbite isiidha arabtichi ichi ni jeeqa keheed shiita kiyya tokkichaan aduu bahaara sanatti baate hanga ammaa bahaararra ciise akka godaanaatti jiraachaa jira wanni hin dabarre jiru wanni hundi hin dabarre miidiyaa kanarratti dubbachuu sin barbaadu dhageeffadhu an dubbadhee fixadha ta mustariyaa dammoo dhageeffadhu wallahi billahi ani bareechisee beekan namni akka Fatihaa kunoo nama 3,000 jira 700 kanarra sittima warabbal kaaba kan sittima namni akka Fatihaa danda'u nee barreeffama amma waa dubbadhe bakka kanatti waa dubbadhe shan namni nama tuttuqee intini nama godhu wallahi billahi namni akka Fatihaa naa ga'u jiru namni isin jettu kuni yoo isiidhaaf taate amma maal baharraa gooti takkaffa kana lammaffaa akkas naan jette anaan akkas naan jette qoy usati usmeen anaa dubbata takkafarratti gaafa isin fayyaa ifitti qabanii gaafa fuudhanii gara guutan ammoo fuutee fi qotaan irraa fudhatee darbitee ammaan tana asaanii sana michiyyoo tanarraa ni hun dubbatin asin jira kan turan okay hin dubbatin haadhaa michiyyoo tanarraa waan barbaadde haa taatu akka feete haa taatu gaafa kaanis michiyyoon tun isin waan nama meeqaa sababa isii waliin buutanii waa meeqattanii deebitee michiyyoon tun waa isin jette Dubbattanis dhageeffatu jechuudha jaalatanii jibbatanii erga ani jechuudha Dr. Marjamiin biraa deemee ji'a lama mana hojii seentee ture. Sagal masii bichaa isaa dhageessu shi. Dhageeffadha dhugaan jirtu kana jaalii kana dhageeffadhu. Dhageeffadhu jaalatanii jibbatanis dhageeffadhu jechuudha. Wayyaan dhageeffadhu dhugaa sitti hima. Muutiin on godhin. Muusin goone bar bayaani wanni jeeraa baafna carra kanneen bayaani jaalibsa. Tiyaadana dhageeffadhu bakka kanatti waa sitti hima. Bayyaanillee jechuudha. Dhageeffadhu. Muutii wanni na godhu hin jiru. Bayaan obsi jaalibsaa itti deemiiti. Dhageeffadhaa ishee. Wanni jalaaf bayaan sagalee michiyyoo tanaa guutuu isin dhageessuudhaa deeman. obsi. Ana michiyyoo tanaa guutuu ajandaa isin goosuu wanni deemu isin seenan. fiddan takka hin jiru. Dhageeffadhu wanni ati fiddu takka hin jiru. Kan of dhee jiraadha. Obsi Arafaat obsi tasgabbaa. Kadhattoo obboleettii Ahmaddiin maaliif deemteen dalaganne miidiyaa teessee an rakkadhe maal wanni jettu dhala akka gatii deemee dalagatu qushaasha. Wanni ati maqaa halkanii guyyaa maqaan nyaattu maaliif baala gisid. Bayaan obsi jaalibsaa sagalmaa min barbaadu. Jaalibsaa assalaamu alaikum jaalibsaa fi amma sagaleen ajandaa bira nu dabarsiti. Hanga ajandaa kana jalaa kaasneetichi booda sagalee si as fudhanna. Waliigalee jaalibsaa amma kan itti deemnu Dhalee miti waan feetan baasaa dhageeffadhu jaalibsaa ani dhugaa jirtu sitti hime waan jiru sitti hime anillee tiitookii fayyadama isinillee tiitookii fayyadamtan jireenya addunyaa kanarratti eenyuyyuu sitti dhiyaatee rakkoo deemaruu barbaadda waan takka siin godhu waan ta'eef dhageeffadha wanni tokko namayyuu jechuudha maallee dhageeffadhu siraan dhageeffadha
Ati illee TikTokii fayyadamta, ani illee TikTokii fayyadamu. Baga fayyadamte. Amma wanni nuti si gaafa dhageeffadhu si darban alatti illee si darban. Wanni abbaan barbaade bayyaan illee kanaan na doorsisuu hin danda'u. Waan barbaadan baasuun haa baasani wanni barbaadan. Oobsi sin doorsi amma wanni nuti si jennu jaalibsaa takkanadhiis jaalibsaa fi jaalibsaa kanadhiis. Gaafa Arafaat teenya galatoomii takkaffaa irratti Fatiyaan ofiisi qabdi haa galatoomtu. Fatiyaan si gargaarte haa galatoomtu. Fatiyaan waliin jiraatti haa galatoomtu. Hangana no fidin hangana no fidin sadarkaa dhaaba kiyyaa bakka jiru na beekani. Obsi ayyee obsi hin beekani dhageeffadhu rakkoon qabu dhiisita ijoollee teenyaa dhiisita. Beeka nama iyyuu jechuun bayyaan deemteen dalagattu kanaan jiru an hojii olaalee miti manni arabaa jechuudha mana meeqasee kan eewwan seenes arabni guyyuma lama na deelesee of arabaa nama iyyuu jechuudha. Ni jijjiirama. Waa obsi akkaataa darbaa keetii kanas gaafachuu deemna. Amma wanni nuti sin jechuu barbaannu Fatiyaa biratti mana sitti rarraafte sababa irra fannifteef jecha mana sanii baate eegachi baatee dhufanii ifnaan faan si fuudhan mana hakimaa si geessanii eega mana hakimaa si geessanii si ilaalan akka ulfa qabduufi akka ulfa hin qabne wanni isaan cheek godhan jira wanni kun dhugammoo soba yookaan Arafaat ulfa qabdii jechaa jiran hawaasni bal'aa fi namoonni garaa kiyya isiitu beeka garaa kiyya isiitu beeka ulfa kiyya isiitu beeka. Mana hakimaa si geessee isiin amma fakkeenya wanni jechaa jirtu ifnaanii takka faa ilmoollee irraa baase hanga naanjaan takka deemanii jette garuu ilmoo baasuun biyya kana keessa sodaachisaa yaada jahuun sodaattee si baasuu dandeessi manaaf mee waan kana danuu baase ulfanii qabda moo hin qabdooti ta duraa. Yaada kee fitattee am. Takka farratti jechuudha dibbeen tiyya aduu kaayaan feetu ni oobiti eenyuyyuu jireenya biyyan baa kana keessatti yoo rakkattee dhukkubsatte san isiin jedha. Kana bareechisi beek sagalee ol baasnaa maarri ol baasnaa waan barbaadan ol baasa ani jechuun miidiyaa kanarratti dubbachuus hin barbaadu miidiyaa kanarratti yeroo baay'ee jechuun adawwii baay'ee qaba osoo rakkachuun midhaan fudhatee akka deengataa sanii tokko duniyaa kanarraa galuu barbaada. Adawwiin taleessaa fudhati mootummaa biyya bulchuun taane adawwii maal qabda rabbi sodaatu. No maamme no anaatu beeka maamme. Maamme janiin ira dhaggeessanii masin waan kanarraa iyyoo son ta'e wanni qabatamaadhaa miti micoon kun waan barbaadde haa taatu. Okay? Abaa barbaadde biraa isaa dheettu. Ulfooftee dhiiftee abbaatti isitti ulfeessite deemtee barbaaddatti. Wanni hunda qushaasha ajandaa kanaa kan hunda fidanii uummata Oromootti mataa nyaattee deemu jirre. Okay? Bayaan akkamitti baalattanii miyyoo. Dhaggeeffadha guutuu akka hin dubbannaa dubbataa illee hin jiru dhaggeeffadha. Dubbataa illee hin jiru. Takka qofa dubbanna. Obsi maafuuti obsi teenu obsi bayaan waan kana deemaan hundi itti guutee laal miyyoon tuni nul fooyinee jechaa jirti dhaggeeffadhu la ani nul fooyinee jette miyyoon garuu isi warri alamaatti akkasumatti afaan kee qabadhu si dhageessanii as dhageessa usi uskuutti dhaggeeffadhu. Mucaatas keessaa biyya kanaa bahee maaliin hin jire biyya kana keessaa baheera mucaan osoo mucaan itti jiraate qabu dandeessa mucaan dhageeffadhu bayaan irraa yaada fuudhi. Bayaan malee namni jaalibsa ustee caqastamoo caljaa caqaske viidiyoo nu banadhu dhagee sagalee tana jalqabarraa dhaggeeffadha uummanni Oromoo. Viidiyoo nu banadhu bayaan viidiyoo nu banadhu. Dhaabbattee sagalee namni tokko sababa fayyaan akka walitti bu'uun barbaadu viidiyoo wayii bassotee galaafachuu barbaada maaliif amma isii bira jira. Si dhageessaa jira sagalee kana ishii. Argeessitti akkana taatee akkas taate jedhanii walitti bu'uun barbaadu nama tokko jireenyi kiyyoolatti bada jireenya namaa balleessuun barbaadu. Ina akkasiin jedhama afuusaa yooniin du'ellee naan boyni akkas waata jireenya duniyaan qabaadhe bira dukaa qabaadhe haga kana taa'etu hojjeta. Dhaggeeffadha sirriitti caqasaa ishii. Wallaahi maafuu ani jiraachuun barbaadu wallaahi waan baay'eellee taasisee waan baay'eellee argeetti illee numa beektaa duriirraa hanga ammaa numa rakkadhaa rakkoo dhufuu baannaa dabalatee jirti waan ta'eef maafuu wallaahi kunoo jechuudha sagalee xiyyatana yaadannoo godhadhu jiraachuun barbaadu maaliif namaaf namoo dhibbuuf hin barbaadu ani viidiyoo waraabee tasgabbiidhaan viidiyoo dhiyeessanitti jechuudha silkii dhiyeessee duu barbaada jireenya duniyaa nageera bakka. Ani koo barsanii miti barra amma dubbii birriitti bala osoo birriin jiraatee teessaa kandii kana wanta akka kana taa'ee wajjin bo'oo hin jiru allagee osoo birrii bashaan firqa qabaadha dhagee qoricha sana biteetti kan inni xaataa kana firraa bitee sana booddee hojii boocisu hin jiru. Ilma namaa ta'e immoo kan hin ta'uun gorra hin jiru. Qabii birriitiif sadarkaa kana fugaarti malee si osoo birriin jiraatan osoo biyya kana maa dalagaa qabaadhe birrii dukaa qabaadhe haga kana taa'ee wajjin bo'oon. Qoricha deemee fidee fi qoricha bakka fidamu inni xaataa kana maraan keessaa baati. Birrii kan hundaan gaarasi. Habibti mucaan qaatas keessaa biyya kanaa bahee ummaan hin jire biyya kana keessaa baheera mucaan osoo mucaan akkasa jiraate qabuu dandeessa mucaan sitti agarsiisuu hin danda'a bilbila isaa sitti arguu hin danda'a as keessa hin jira noomaalii hin jiraa jedhe.
waan namni waa gorsee ilma namaa gorsitee feegdeef hin danda'amu. Dubbiin kun akka tasaa ta'eera kanas erga ta'e immoo sabaruudha. Ishi namni si gargaaramni jedhee mucaan nama dhageessu of ajjeesaa bal kun akka waan warraa du'etti boosi mana keessa abboon mataan danda'an jiru waan. Akka waan warraa du'etti boosi gibbii fayyaa rabbaatti maa dinqiidha moo ilma namaa ta'e kan ulfoomne jira. Ilma namaa ta'e kan nama wajjin ta'e ulfoomne jira. Ulfaame kas birriin jira nama nama keessaa baafama. Kadhaleetu guddisaa jira. So kanaaf jechuudha alaa kulli ammas hin fakkeessin alaan Itoophiyaa hin fakkeessin. Sagaleen bayaan arargee sagaleen Sagaleen tuni sagalee mitiyyoo Mucaddire kol baatee asirraa Okay, taanta ijjisan. ishiidhaati. obbuta qaabsi doktor. Silezii jechuudha waan hin taane asirratti hin dubbatin haadha. Isii amala isii harkee jira hin fakkeessiti mucattiini. Ni fakkeessiti. Inshallah abbaan barbaade fuudhee isitti fuudhee marti isii hangal hin jiru. Mujaan homaan ta'e deemu shawar. Dii tokko caalaa nuure. Mucaa barbaade poolisii homaan hin qabin hin deebisi. Mujaan homaan ta'e deemu. Maammeen kalee sanatti dawwalee mana kiyya tokko Dubaay irra dhufee tumaa meesaa? kana taate ammumaarra rasee fuudha gamana gamana kana keessa rafu jiraan beeku Dubaay irraan dhufe jechuudha. Okay, galatoma, obsa. Isin ammatti dhaabbadha. Maammee fi wanni cima dhaabbadha. Arafaatti sagalee kana dhaggeeffattee. Arafaat. Sagalee sana ni fakkeenyaaf amma yoon hawaasa